अस्सलाम वालेकुम अकम jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa oromoo alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa hanga bajaadhaa bakki jirtan maras naga'u egaa daawwattootan kiyya barumsarraa kana keessatti waan inni isin barsiisu haala viidiyoo tokko baakgiroondii yookiin hududuuba saadhaa jijjiirrachuu dandeessan isin barsiisa kana yeroo isin jechuudha viidiyoo hududuuba keessa waan giriinii yookiin orungaadee tokkoof duuba keessanii waraabdan osoo hin taane jechuudha viidiyoo barbaada jechuudha viidiyoo bakka barbaadanitti waraabdan jechuudha viidiyoo fedhee haa ta'uuti salphumatti mobaayiluma keessaniin jechuudha haala ajaa'ibaa kanatti jechuudha salphumatti hududuuba kana jechuudha hududuuba keessan jechuudha isin galan jijjiirrachuu dandeessan isin barsiisa egaa daawwattootan kiyyaa gama barumsaan darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala kiyyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jecha yuutuub chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatti naadhaa yeroo sabskiraayib gootan yuutuub chaanaala keenya jala seenuudhaan barumsaan garaadhaa isin darbee barachuu ni dandeessanii akkasuma barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatti naadhaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya yeroo sabskiraayib gootan mallattoo notifikashinii san kilik itti godhuudhaan ol kajjattu irratti tuqadhaa jechuudha barumsi asirratti dabarsinu yeroo yeroodhaan akka notifikashinii mobaayila keessan irratti isinii dhufa jechuudha isinii galee nama dura akka isin qaqqabu jechuudha. Egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keenyatti nafaana turaa na hordofaa isin jaa. Hayyee daawwattootan kiyyaa egaa appilikeeshinii isin barbaachisa jechuudha appilikeeshinicha argachuudhaaf pilaastoorii keessa ni galtanii achi booda bakka seerchi kanarratti jechuudha kaap kaatitanii barreessitanii egaa appilikeeshinichi noo kana jechuudha yeroo gad buufattan open irratti kilik ni gootanii egaa achi booda accept ka jedhu kana kilik ni gootanii ammallee new project ka jedhu kana kilik irratti ni gootanii halloo kilik ni gootanii egaa achi booda ammallee new project ka jedhu kana kilik irratti ni gootanii achi booda haala kanaan suuraa fi viidiyoolee qabdan sinii baasa asirratti kunoo asol jechuudha albamis ka jedhu ni jirti qastiin takka jirti irratti kilik ni gootanii haala kanaan tartiibaan suuraalee viidiyoolee garagaraadha isiniif jechuudha isinii galee amma wanti gootan jechuudha viidiyoo baakgiraawundii jijjiiruu waan deemtaniif jechuudha amma wanti gootan dura jechuudha viidiyoo osoo hin taane suuraa viidiyoo san hududuuba yookiin baakgiraawundii isaa gashuu barbaadan filattan jechuudha viidiyoo osoo hin taane jechuudha isinii galee fakkeenyaaf anamma kanaa filadhu jechuudha isinii galee haala kanaan suuraa kanaa filadhu jechuudha suuraa kana hududuuba kaa'uudhaaf jechuudha isinii galee amma asolitti jechuudha raayitii asirratti kilik gootanii raayitii gootan achi booda aad ka jedhu kana kilik gootan isinii galee haala kanaan suuraan isinii dhufe jechuudha yeroo haala kanaan suuraan kun isinii dhufe amma fuutaniiti viidiyoo irra keessan jechuudha isinii galee viidiyoo baakgiraawundii jiruu barbaadatan jechuudha isinii gala egaa amma jechuudha yeroo haala kanaan suuraa jala keessa san qopheeffatanii raawwatan jechuudha as gadi tarraa'ee inni jira jechuudha wanti baay'ee ni jira jechuudha isinii galee amma kana keessa viidiyoo san as gubbaa irratti fudhachuudhaaf amma asirratti overlay ka jedhu kana kilik gootu jechuudha isinii galee achi booda asirratti viidiyoo kanarratti kilik ni gootanii haala kanaan viidiyoo baakgiraawundii jiruu barbaadatan jechuudha viidiyoo keessan keessaa filatu jechuudha isinii galee okay mee fakkeenyaaf anama viidiyoo kanaa filadhuuti achi booda raayitii kanarratti kilik ni gootanii achi booda haala kaja kana kilik ni gootanii haala kanaan yeroo lakkaa'ee fixee viidiyoo san gubbatti isinii baasa jechuudha isinii galee hanga lakkaa'ee fixuu ni eeggatanii okay kinoo amma akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha lakkaa'ee fixee viidiyoo as gubbarratti nu gochaa jira jechuudha isinii galee amma viidiyoo kana harkaan ni buttu jechuudha wal qixxeessuudhaaf egaa yeroo haala kanaan suuraa fi viidiyoo wal qixxeessitan jechuudha amma viidiyoo kana xiqqoo korooppii gootan jechuudha isinii galee ni gabaabsitu yookiin ni gootu jechuudha okay viidiyoo kana korooppii gochuudhaaf yookiin saayizii isaa xiqqeessuudhaaf jechuudha as gaditti jechuudha edit ka jettu ni jirti jechuudha ishirratti kilik ni gootanii ammallee koroop ka jedhu kanarratti kilik ni gootanii haala kanaan wanni gad buutu jechuudha isinii galee طيب haala kanaan hoggaa akkas gootan raayitii kanarratti kilik ni gootanii saayizii barbaachisan hoggaa isinii ta'e jechuudha ammallee viidiyoo kana harkaan akkatti ofitti bal'iftu jechuudha ofitti as buttu akkan isinii guddatu jechuudha isinii galee saayizii isaa harkaan akkas sirreessitanii achi booda jechuudha amma wanti gootan wanti gochuu qabdan baakgiraawundii isaadha hududuuba isaa kana haquudhaaf jechuudha reemuuf baakgiraawundi ka jedhu jira jechuudha asirratti jechuudha isinii galee fakkii suuraa nama lamaa kan fakkaatan jechuudha ishirratti yogguu takka kilik ni gootan isinii galee reemuuf ta'ee jira jechuudha isinii galee amma reemuuf ta'ee jira asirratti immoo reemuuf baakgiraawundi jee lakkaa'u ture jechuudha yeroo parsantii 100 guute lakkaa'ee fixee jira jechuudha baakgiraawundi ofiin automaatikaalii dhaha jechuudha al ta'u qofa reemuuf baakgiraawundi ka jedhu irratti kilik gootanii haala kanaan ofumaa lakkaa'ee
yeroo parsantii 100 guute xumura jechuudha isin galee. Egaa haala kanaan jechuudha salphumatti baakgiraawundii viidiyoo keessanii jijjiiruu ni dandeessanii jechuudha isin galee. Egaa kun amma parsantii 100 guute raawwatee jira jechuudha isin galee. Kun akkuma argaa jirtan jechuudha bifa bareedaa bifa professional ta'een salphumatti osoo waan tokko hin fayyadamne osoo of duuba giriinii yookiin waan rungaatee minaamini baanassan hin fayyadamne salphumatti viidiyoo waraabdanii haala kanaan viidiyoo salphumatti baakgiraawundii jijjiiruu dandeessu jechuudha. Seef gochuudhaaf fakkiin xiyyaa asitti ni jirti asolii irratti kilikni gootanii achi booda kana qulqullina isaa dabaluudhaaf ol ni butu jechuudha. Asirratti kanaas hundumaa amma dhumaa ni buttanii achi booda kilik asirratti gootanii kala haala kanaan seefi ta'uu eegala jechuudha isin galee. Egaa daawwattoota kiyyaa akka isinitti tolee abdiin qabaa barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa barumsa keenya yoo jaallattan viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuu hin dagatinaa.